الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. guys, har'a gammachuu addaa takka qaba. Gammachuu addaa. Alhamdulillah ya rabbi. Alhamdulillah wallah irra deebiidhaan. Alhamdulillah rabbil alamin ya rabbi. Ya maalummaan wasii godha. Nama taatee qaleesii naqu. Wallahi billahi jechuun subhanallah azim ya rabbi. Alhamdulillah rabbil alamin ati waa hundaa ol taate. أمالي والله بالله إما هذا هيسا ميدما والله ربيك إما هذا هيسا الحنبوسين يا ربي أمالي تكو نما ميلوتين والله قتي إسا أساف كفل يا ربيك والله بالله. guys السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت النجا كيسني أني نجا هوتي قلت ربي أرجت شودا قمتشو أدا erga dhaladhe haga nagaya akka irraa gammadee hin beeku. Maaliif jechuun keessa hin oolamu dhugaa dubbachuudhaaf guyyaa eeddi malee haqqiin nama wallaahi billaahi namni miidhame tokko jechuudha. Namni miidhame tokko guyyaa eega malee rabbi isaaf birmata. Adaa rabbiin kuni suuta diima malee adaa nama hin gatu jechuun dhugaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf akkuma argitan kana suuraa namicha kana asirra isiniif kaaya. Gadaa reestooraantii namni wallaale hin jiru. Gadaa reestooraantii yookiin nama mannuuriin jechaadha. Mucaa arsii namicha kana namni hin beekne hin jiru. Waa inni godhaa ture inni wallahi billahi namoota rakkatan fakkeenyaaf namoota biyyarraa fideetis haa ta'u namoota as jiran namoota meeqa rakkisee namoota meeqa haqa isaanii irraa guuree deebisuu fi dhabee arrabsee xiqqeessee namni hundi namicha kana biratti namaa miti. Namni hundi namicha kana biratti namummaa hin qabu akka isaatitti jechuudha. Wallahi billahi rabbiin guyyaa eegee kun warra isa qabee jira. Isa qabee jira qaba ofiitiin ammallee rabbiin kiyya warroota hafanillee wal faana haa godhu. Walla warroota hafanillee rabbii wal faana haa godhu. Maaliif jennaan haqqii namni haqqii qabu namni haqa qabu dhugaa dubbachuudha yoo rabbiin kadhate rabbi inuma awwaataafi. Hin awwaataafi dhugaa dubbachuudha. Namicha kana namoota meeqa wallahi ijoollee meeqa koottaa na bira hojjettanii jedhe koottaa kaampaanikii hojjettanii koottaa na bira hojjettanii jedhe biyyarraa baasee walla haati tokkocha ija kiyya jettee uf dura laaltu ijoollee tiyamee amma deemtee na haa jijjiirtu deemtee tokkocha qabu kana lamaa sadii na haa deebistu jettee karraa tokkocha qabdu karraa uf kutte akkasitti ijoollee as fidatte jechaadha. As fidattee sumunii shanii tan osoo waan birrii ji'a takkatti osoo biyyattiin ergine akkasiin namoota meeqa bilookii goosisiise biyya galchee jechaadha namichi kun. Wallaahi billaahi hatta mana keenyallee jira wanti akkana manuma keenya haqqiin kiyayyuu keessa jira jechaadha namicha kana bira haqqummaan kiyayyuu keessa jira jechaadha namicha kana bira. Wallaahi billaahi jechuudha. Kanuyi walla akkana gubannee sa'aatii 24 dhaabannee xiqqaa ergamne guddaa ergamne xiqqaa garboomne guddaa garboomne akkana birrii tana finnee akkasitti yookiin ijoolleen tunis dhufte haa jijjiiramtu jenne akkasitti yookiin isaan wanni jenne akkasitti ka isaan gammadanii yaa rabbii kee Itoophiyaa jireenya tana keessa na baaftee alhamdulillah jedhanii gammachuu isaaniitiif naasuu isaanii wal faana taate. Wallahi namicha nana rabbi ammallee gatii keessiif haa kafalu siin jedhaani. Wallahi gatii keessiif haa kafalu. Kun jalqaba malee dhuma hin ta'in inshaallah. Maal jennaani wallahi billahi akka malee namni hundi namnummaa inni hin miine hin jiru. Subhanallah ana arge wanni video sa media irra deemaa arge. Ya rabbi kiyya ada alhamdulillah rabbil alamin jedhe gammachuu hamaa wuma jedhullee wallaalee jechaadhaan alhamdulillah. Maal jenna anna garramee wallahi billah an haga kana hunda nama ardii tan irra deemu hunda miidhira hin seewwan sinii galtee. Maaliif jennaan namni hundinuu adaa dhuffateetu dhokateetu akkasi jira malee namni gabbaafate muraasa namoota sanni argine malee way keessa nama beekna rabbiin taane keessa nama hin beeknu ka keessa nama beeku rabbii tokko jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jenna amma fakkeenya buleessa jaarsa kiyyaa wallahi mucaa maadhaa jechaadha qotisuu isaanii akkasitti dhufee hojjedha jennaan hatta isaa hojii irra jiru wallahi biyyattuu hojii irra jiru hojii mishaa maashaallah wallahi hojii gaarii irra jiru akkasitti arganii
hatta inni ufiinoo soqatee hin dhumne soqanii fidanii soqanii barbaadanii nama akkana barbaadanii fidanii jechuudha hojii isa irraallee baasanii wallahi waan garaa kana nama gubaa waanuma garaa kana nama gubaa jecha hojii isa irraallee baasanii fidanii as dhufee birrii ji'a takkaa birrii 500 baasee dhufee jechuudha birrii ji'a takkaa osoo biyya hin ergine ji'a lammaffaa dhufee ji'a lammaffaaf biyya deebi'ee jechaadha bilookii ta'e akka lammaffaa as hin deebine ta'e maaliif jechuun keessan hin oolu namicha kana adaa inni birrii subhanallah yaa rabbii keetti tama qabu birrii kuma takkaalee obeete qabaadhe sifatana keessa barakaanaa kaa yaa rabbii alhamdulillah na jechisiis wallahi billahi yoo alhamdulillah hin jenne uma fedhan gaala diimaa qabaata sun hin jiru inuma hin jiru yoo alhamdulillah jechuu hin beekne jechaadha anna adaa inni kaampaanii ID nama baasu san adaa inni hin kaffalu qaraamaa irra wali qabameeti akkasitti irra tuulameera isni galtee ergasii booda mootii iyyuu yeroo qaraamaan wanni jedhe ijoollee isa soqanii isa dhaban dhiyaachuu dide inni warri kaampaanii jechaadha warri kaampaanii inni irraa baasu ergasii booda ijoollee dhanii ijoollee isaa bakka ijoollee isa bira hojjettu ijoollee baay'ee isa bira hojjeta bakka lama abaabri wanni istiidiyoo illee qaba bakka baay'ee qaba adaanni kana hundaa dhiiga namaati as gahee jira inni dhiiga namaati ergasii booda ammootiyyuu ijoollee qabanii bakkee uduusiin hojiirra ooltatu nyaata ofiitu garaa ofiitiif osoo waa takka tana bishaan hin jissin isni galtee bishaan oduma hin jissin akkasitti wali haranii qabanii hidhan jechaadha hidhanii haga ji'a tokkuma akkasii hidhanii ergasii booda bilookii godhanii biyya galchan waan nama gubee nama hin dhiibne uffata yookiin mana qabduun fudhanne tama qabduun akkasi biyya galte ijoolleen tama qabduun yuunifoormiin biyya galte ijoollee yuunifoormiin biyya galte yuunifoormii mana nyaataa keessa hojjettuun jechuudha ijoollee meeqa osoo namichi kun akkana jiru dhaqee birrii kana yookiin nawwii kaffaluu hin dadhabne inni mee maaliif biyya irraa as fida kama fideyyuu bakka xiraatiin hin qabanne waan isaan barbaachisu guutee fi hin qabanne maaliif fidamee amma hunda biyya irraa guuree koottaa na bira hojjettanii jedhee ijoollee achi hojii gaarii hojii bakka hojii mataa haa ta'u biyya keessa nama hojii qabu isa kana fuudhee fide asitti hojii tiyyatti oolle iyyatti oolle akkasi godhee galche jechaadha tiyyatti oolle iyyatti oolle wallahi namicha nana wallahi billahi rabbiin jazaa keessiif kafaluu jalqabeera rabbii ammallee ittaafuuf jedhaan jazaa rabbii wallahi billahi namni waan facaafate haammata inni jedhamu hunoo jalqabarra isa kanadha dhugaa dubbachuudha jenna isa kana alhamdulillahi rabbil alamin namoota meeqa xiqqeessee namoota meeqa arrabse ijoollee yookiin naasuudii keessatti ijoollee badoo dalagattu ijoollee gaxarii dalagattu ijoollee guyyaa takkatti mukayyafa jalatti dhaabattee hin been ijoollee gubaa ardii samii walitti gabbuu beettee keessa deemtee hoolaa ofii tissitu gaalattistu maal jettu kana hooleeyyii jedhee maqaatti baase jechaadha namni hundi isa biratti bakka baala mukarraa bu'e hin gahu jechaadha baala mukarraa bu'e namicha kana alhamdulillah yaa rabbii kiyya salphina inni nama dura salphisaa ture sa'adha kunuun isa qabatte alhamdulillah baguma qabatte wallahi billahi maal jennaan jazaan durii hin turti ta'ammaa harkarra namaa deebiti harkarratti jenna harkarratti subhanallah ya rabbi ya allah alhamdulillahi rabbil alamin wallahi ya rabbi ya galanni kan kee dacha ama fakkiin video isaa post ta'eeru wallahi yoo jala seenee ilaalu subhanallah dubartiin hoo dhiirri hoo ka irra caalu dhiira bakka dubartiin hoo subhanallah bakka alala dirree dhuma bakka biyya malafaati jechuun dandeetta kam amma qooxartee geessita kamiin lakkoftee geessita kamiin lakkoftee geessita subhanallah adaanni waan ardii kan ardii muuluu adaanni haqa isaanii nyaate adaanni kanaan haga nagaheera waan yookiin haqa ofiitii haga nagahee maqaan waamsise seeneenu maasha Allah irraa jechaa turre adaanni dhiiga haadha hiyyeessaatiin haga nagaheera adaa imimmaa haadha hiyyeessaatiin haga nagaheera inni imimmaa haadha hiyyeessaa jissa dhiiga haadha hiyyeessaa xuuxaa adaanni sanii haga nagaheera subhanallah ijoollee 500 kafalaa dhufaa asitti yookiin hojii dhabdee qarama keessa galte akkasitti yookiin yeroo kan biluu godhamtee deebiti
yeroo kaan immoo tiyyoo odoosiin hojii kan ifadhe jettee akkasi jirtu biyyatti deebisa jechaadha bilookii godhe maal jedhe kanaafuu ciqici isaa hojii jabatan subhaanallah yaa namicha naan ana mamalee siin jedhu wallah raballe kana saillee siin jedhu rabbiin jazaa kan keessi deebisu jammaree jira rabbiin kana jalqaba haa godhu malee dhuma hin godhin kana jalqaba haa godhu malee dhuma hin godhin alhamdulillah rabbi suuta diima gaafa nama qabe qabaa isaa jaba gaafa nama qabe qabaa isaa jaba imma hada hiyyeessa eeggadha dhugaa dubbachuudha jenna ana fakkeenyaaf birri koo 260 namichi kun nyaatee jira birri koo 260 namichi kun nyaatee jira bakka maal jennaani dhugaa dubbachuudha jennaan way harka kiyyaa fuudheetiin kennine garuu ammootii mucaa sun dhufee haa hojjetu jedhee obboleessi jaarsa kiyyaa akkasitti isa birri isaatti dabalee jechaadha birri san inni guyyaa bakka ji'a takkatti birri biyya hin ergine ji'a takkatti birri biyya hin ergine isni galtee gaafa jiini gahu guyyama birri san fudhatan qabamanii isni galtee akkasitti mana hidhaa bu'anii akkasitti achi booda ammootiyyuu inni dhihaachuu didee maal jedhee dhokataa ture isni galee dhokataa tureeti akkasitti ijoollee eega isa dhabna reedhanii ijoollee walii haranii mana hidhaa fidanii akkasitti ijoollee booda haga tursisanii haga asaqaayyaniiti ergasii booda galchan jechaadha bilookii godhanii akka lammaffaa asitti hin deebine godhanii wallah wanti akka malee na gubee akka malee garaa na nyaata jechaadha obboleessi jaarsa kiyyaa sun dhugaa dubbachuudha jennaan biyyatti illee nama tattaafatu nama maal jedhu hojii qaba bakka yaani hojii isuma kana hojjeta garuu ammootiyyuu mana nyaataa keessa jechaadha hojii gaarii qaba hojii gaarii hojjeta isni galtee achitti illee garuu ammootiyyuu waan nama gubu jechaadha amma silaa isa keessaa baasanii fidanii mire amma haga biyya deebi'e isuma sanuu dhabe waan isin dhibu isuma sanuu dhabe jechaadha tiyyatti iyyatti oollee godhee ijoollee gadhiise jechaadha akka mucaa kanaa kana namoota baay'ee akka kana godheeran alhamdulillah wallah jazaa durii ni turtii amma oolte hin bultu oolcheellee hin bulchi ammallee wal faana haa godhu kana namoota nama miidhu hundaa rabbiin kiyya hin danda'a inni wallah hin danda'a inni